Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala Halima Orootuu. Weelkaama shamarra fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessatti qabdu osoo hin jenne nageenyi keessan haa qaqqabu. Hunduma keessanuu baga jiraattanii roon hanga mana hordoftan galatoomaa. Ammallee akkuma isin ta'e laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni haaraa taatan immoo gara YouTube chaanala kiyyaatti dabalamuun subscribe like share gochuun miseensa maatii kiyyaa ta'aa isiniin jedha. Egaa gama viidiyoo kiyyaatti dhufeetti darbaa akkuma asirraa argitan uummi firoo waa'ee isiirraa dubbachuuf jechuudha. Ajandaan hoggaa tokkoo afarsaa dhaqanii dhaabate jennaan ammallee ajandaatti deebi'anii jiranii. Waan baay'ee garaa nama nyaatullee waan baay'ee dubbachuufillee namatti ulfaatu jechuudha. Nama gaarii nama adaba qabu nama naamusa qabu nama callisee ilma ofii guddifatu nama waa'ee namaan dubbanne nama kaayyoo namaan dubbanne irratti ajandaa banuun baay'ee nama jibbisiisallee. Namni tiktook irratti laayivii banate ajandaa namaa kana irraa haasa'u kuni wallaahi sirriidha miti. Osoo dhaabattanii waan gaarii haasoftanii ajandama namaa osoo haasoftan yeroon waggaan naanna'ee isinitti deebi'a. Waggaan lama naanna'ee isinitti deebi'a jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa laayivii irra ta'anii waa'ee ajandaa nama haasa'uun waa'ee umme firaa'oon irraa dubbanne namni kuni abbaan manaa kiyya akkana narra fuudhe jettee waa'ee abbaa manaa hin dubbanne waa'ee masaanuu ishii hin dubbanne waa'ee ishii maqaa lafaan kaafne ani maa jiraattedha moo maa fataa jettee kolfitee ilma ofii guddifattee jiraattee balleessuuf immoo maal inni namni waan biraa haasaa dhaga'e amma ajandaa qaama qullaa mataa qullaa rifeensa qullaa maal rifeensatu na horii isin biratti ta'e ka kanaan ajandaa godhattanii warri laayivii banattanillee warri waa'ee ishii inaaftuun silaa yoo waan nama guutu dhabde homaa soyita ittiin gadi nama xiqqeessitu haamilee ittiin nama cabsitu barbaaddi. Ani akka kiyyaatti mucattii sanarraa gadi bu'aa waa'ee nama gaariidha jechuudha. Kun hundi keenyayyuu wal beeknaa jechuudha. Osoo abbaan mana kennurra fuudhee osoo waa'ee masaanuutiif waa'ee abbaa kennaa san bicha ajandaa haasaa oollaa jechuudha. Kanaaf isiin immoo maashaallah tabaarakallaa nama gaariidha. Guyyaa takka abbaan manaa kiyya akkana na godhettee gabbaatee hin dubbanne. Akkasuma waa'ee masaanuullee guyyaa takka waa'ee isii dubbattee hin beektu. Isima namni waa'ee isii akkaataa ittiin isii miidhuuf isii cabsuu barbaadu waa'ee isii dubbatee ammallee waa'ee isii kakaasee qoqqotee warra ajandaa haasa'uu barbaaduuf dhiyeesse ammallee isiidha jechuudha. Namni waan kana dhiyeesse. Kanaafi wanni akkana sirrii miti. Ka qotiyoon iyyitu qacceen iyyitii jedhama. Mammaaksa Oromoo biyya keenyaa yoo mammaakanii mammaaksi arsii kennaa jechuudha. Maaliif kana jedhe isin beektu? Ka silaa isiin narra fuudhee waa'ee masaanuu silaa isiin irraa haasoftu ganaa isiin irratti dhuftee darrabamte waa'ee isii lafaa kaafti. Yaani niitiin mana ofii keessatti rifeensa qullaan deemtu jechuudha. Rifeensa qullaa miti mana qaama qullaallee mana ofii keessa deemuu dandeetti. Ani rifeensa qullaa dhiirsi waraabbatee mana keessa mana ofii keessatti rifeensa qullaa nama deema. Mana ofii keessatti nawurii miti. Gadi baanii mataa qullaa deemutu nawuriidha malee. Ani rifeensi qullaan mana keessatti namni deemu nahurii ta'ee ka silaa saalfatanuun saalfanne kan saalfanne saalfattee qaama ofii carqiin of qoxxaranii akka qaamni namaa ala bahutti of qoxxaranii deeman sun nahurii hin taane badhee keessa. Ani rifeensa isii mana keessatti abbaan manaa isii silkii keessatti waraabbate santu safuu ta'ee nahurii ta'ee torbeen tokko jiini tokko ajandaa haasa'ama irraa gadi bu'aa. Waan namni silaa hin dubbanne waan namni silaa hin nawureeffate irraa dubbata namni yeroo ammaa kana waan himoji. Ka silaa nama saalfachiisu ka jechatti illee nama jibbisiisu baay'eematu jira jechuudha. Ka isiitu hima jira jechuudha. Qaama of hoxxartee kamtu silaa nawuriidha. Silaa qaama carqii of hoxxaramaa godhattee badhee keessa deemtu. Ka isii kana rifeensa mana keessa silkii waraabametu nawurii ta'e namni illee kan irra haasa'a. Kuni sirrii miti. Kuma argan namatti irratti ajandaa duulu. Nama waan akkana kana fidu achumatti gad dhaabe achumatti cufi jedhanii
dubbii harkaa balleessan malee dubbii irraa fuudhanii garana dabarsanii laayivii irratti yoo hojani isiin barbaaddu kana jechuudha. Yoo illee mucattiin tuni eenyummaanuu namni achi sammuun isaa bal'isee yaadu ni deeggara malee hamilee isii namni cabsu hin jiru jechuudha. Ka sammuun isaa as gabaabaa ta'e jechuudha. Kan yaadni achi bal'isee nama akkanaa kana jechuudha. Namni nama gaarii hamilee isaa cabsu deemu. Namni kun miidiyaa irra bahee nama hin arrabsine. Miidiyaa irra bahee afaan saalaan dubbanne. Miidiyaa irra bahee suuraa fokkataa gadi hin dhiifne. Uffata uffatti. Adaba dubbatti. Naamusa qabdi. Kan naamusaan fixate meeqatu jira. Kan miidiyaa kanarratti baheetiin waan arge haasawu. Waan iji namaa haasawu. Gurri namaa dhaga'uu jibbu. Waan afaan namaa haasawuu jibbu. Waan iji namaa arguu jibbu haasaa jechuun meeqamiinsa kan saalfanne dhiiraa dhalallee. Kasilaana ureeffatan waan akkanaa kana garuu nama akkanaa kana maal badii maal qaba namni mana ofii keessatti yoo rifeensa deeme kana ajandaa rifeensa qullaa ummi firaa'oon rifeensa qullaa abbaa mana isiititti waraabbate kana maraa isii hamilee isii cabsuuf isii akkana fataa jettee seeqattee rakkoo garaa ofii rakkoo jiruu fi abbaa beekaa akka itti jiraatu isii akkana seeqattee fataa jettee ilma ofii guddifataa jirti fataa jettee jireenya ofii jiraataa jirti. Bakka maa gammaddee seeqattee jiraattee jettee cinkitee ani yaachisuu barbaaddee suuraa isaa keessa silkii isii mataa rifeensa isii baastee isiin kana asiin as faraarra'u. Kun waan nama as faraaraan takka illee hin jiru waan nama sodaachisan takka illee hin jiru. Isiituu meeqatu jira kan namni yeroo ajandaa isii irra haasa'u sanii fi viidiyoo isiin dhiira shanii heerumte gadi baasanii viidiyoo meeqa kan nama saalfachiisu gadi dhiisan meeqa kam turanii rifeensaa kanatu akka malee kabbaatiin naurii ta'e shari'atti yoo bulle waa'ee shari'aa yoo haasofne amma mataan rifeensi isii kabee amma waa'ee shari'aati. Waa'ee shari'aa beekuuf awwala qaama ofiitu huccuu bal'aa fi huccuu xabbaabii shari'aan ka ajaju huccuu bal'aa wanna hunda babal'aa ajaja waa'ee shari'aa yoo dubbanne jechuudha. Huccuu ofiin dhufa axxaraa huccuu qaama qirsii badhee baasu dhufattara waa'ee rifeensa nama haasawuun kun akka nama ofii waan gaarii dalagee lafaa qabu akka waan nama waan gaarii tolchatu akkasitti haasayama. Walaakin rabbiin ija hamturraa waan nurraa hisdirraa si haa eegu ummi firoo jabaadhu ammallee akkuma kalee jabaattee ilma kan kee guddifattee waa'ee nama naasoftuu naman arrabsitu naman tuyxu kolfitee taphatuu malee miidiyaa kanarra rabbiin abbaa manaa keetiin walitti si haa deebisu jiruu ta'e jiruu gammachuu ammallee gammachuu alhamdulillah gammachuun jiraataa jirta innillee akkuma san akka gaariin jiraachisaa jira masruufa godhaafi jireere rabbii walitti isin haa deebisu rabbii walitti isin haa urgeessu rabbii walitti isin haa deebisu ajandaa namaa kanallee rabbi isin irra haa dhaabu waa'ee nama ajandaan godhatina uuma keessan haasaa uuma mataa keessanii haasaa malee waa'ee namaa naasayina isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya. Namni quba namatti osoo hin qabne uuma ofii wanni ofiitu baay'ee jiroonni haasan eega laayivii irra ba'anii ta'anii haasa'uu barbaadanii waan ofii irraa osoo haasanii namatti tolaa waa'ee namaa bultii namaa kaayoo namaa haasa'urra nama hamilee namaa cabsu nama xiqqeessuuf deemu nama arrabsiisuuf deemu nama ajandaa barbaaduuf karaa kennaniitiniin kan nama ga'ullee kan nama hin geenyellee nama arrabsa miidiyaa irra taa'ee afaan namarra barataa wanni akkana sirrii miti ajandaa dhaabaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorsa obbolummaati egaa hordoftoota kiyya yoo dogongore ifaman na uffalchaa isiniin jedha. Gorsi immoo nama barbaachisaa numartuu bultii qabnaa kaayoo qabnaa obboleessa qabnaa obboleettii qabnaa eebii namaa faddahuuf eebii nama satta maqaa balleessuuf ajandaa godhachuuf fiiguu osoo hin taane amma namni kun nama hassadu malee mataa suuraa waan miidiyaa irra baasanii kanaan nama asfaraaraan qaba kun hisdiidha waanyo namni maa uffatee maa kolfee maa uffataa jedhee zanaa jedhee jiraatee qofa yoo taate malee wanni biraa as keessa hin jiru jechuudha. Namni kun nama tuquu miti nama miidhuu miti. Kanaaf ani illee irraa dubbadhee viidiyoon kee kana fakkaata. Ummi firoo rabbii bakka ati jirtutti ammas itti haa tolu rabbi si haa gammachiisu gammachuu keessa jiraadhu rabbiin warra ajandaan hamilee si cabsuuf tattaafatu kana rabbi hamilee isaa gadi haa buusu nama xiqqeessu nama waanyu rabbi isa gadi haa buusu yoomillee ol isan fuudhini akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee hordoftoota kiyya.